michuudugaa yaala seekoo magaan. Ashama harka fuunee ijoollee Oromoo akkam jirtan eegeessanii baga viidiyoo har'aa walitti deebinee warroonni chaanaalii kiyya haaraa taatan anaa dhufu akkasuma warroonni chaanaalii kanaaf haaraa hin ta'in subscribe godhin ishee diimtuu xaqxaq godhaati subscribe godhaati maatii taasisin jechaa har'a wanni hin qabadde dhufe maaninni baay'ee waan ajaa'ibii jechuudha. Ani amala koo keessaa baqa dubbii jettee eebela akkas jedhee waan akkasii nama hamachuu maal irraa haasa'uun jaaladhu. Hanga dandahameet waa'ee kan koorraa maal miidiyaa yuutuubii irratti illee wanni nan dabarsaa jiru maal malee ani waa'ee namaa keessa galu mana amane jettee mana kana hin jaaladhu. Garuu har'a waan ajaa'ibii wayiitu jira. Waa'ee mucaa Kadir Martuu liivii seenii Zaaraa Facebook Zaaraatiin kan seenee jedhama. Ani waan hundayyuu keessa quban qabu sababni isaa wantoota kana waan na fayyadaniif baay'ee ilaaluun jaaladhu. Garuu gaafa ani YouTube naaf dhufe jechuudha wantoonni viidiyoon kuni maaltu ture laayikii 7,000 fi laayikii 7,400 fi koomentii 600 fi 6,000 fi 100 sheerii 5,000 vi 100 fi 150 jechuudha. Na ajaa'ibii. Maal haasee mucaan kun waan gaarii haasee moo maal inni mucaa daa'imni kun liibirra kophaa mal dalagaa jedhee yeroo ilaalu wanti inni haasee wantoota hin taanee fi wantoota ofiisa haasee son ta'e namni cinaa ta'e akkana jedhanii kan jiran jechuudha. Asuusa nama jalaa hin dhagaya. Wanti dogongorri ta'e hundiyyuu akkuma ta'etti haa ta'u isaan dogongoranii mucaa liivii galchanii maal kamiyyuu haa ta'u irraa dubbachuun barbaadu waa'ee kanarra nan galchu sababa ta'eef ani waa'ee namarraa haasa'uun jaaladhu. Garuu namoonni daawwattoonni ilmaan Oromoo jechuudha maaliif akkana waan badaa jalaaluu jaalattan maaliif waan akkana waan badaa sheer gochuu jaalattan otoo mucaan kun yookiin mucaan kun rakkatee gargaaraa jedhamee namni kun hundi sheeriin godha jettanii yaaddanii otoo mucaan kun rakkateera gargaara jedhe namni kun hundi sheeriin godha jettanii yaaddanii rabbiin sadhaate otoo immoo waanuma gaarii tokko dubbate mucaan kun namni kun hundi viyuun argatattanii yaaddanii namni kun hundi sheeriin godha jettanii yaaddanii maaliif akka ta'e hin beeku malee yeroo baay'ee wanti taazamu viidiyoo waan badaatu viyuu fi sheerii laayikii waan hunda argataa jechuudha. YouTube irratti namoonni waan gaarii hojjetu namni ilaaluuf hin jiru namni subscribe godhuuf hin jiru namni bakka isaan jajjabeessu hin jiru. Ati asuma baay'ee namni waan tokko yoo gaafa dubbatti waan badaan subscribe keessan gama 10,000 gahaa maal jedhaa namoota baay'ee si jajjabee koomentii siif laata arrabsoolee ta'e waan kamiyyuu haa ta'uuti namoonni waan badaa namni keenya Oromoon keessattuu waan badaa ilaaluu jaalatan. Kana amana maaliif akka ta'e hin beeku malee yeroo tokko maal akka jedhu beetanii ani maaliif ka'e waan badaan hojjedhu erga YouTube erga wanni namni waan badaa ilaaluu jaalate maanuyyuu ka'e maaliif waan badaan hojjedhu nuuf hin jedha. Yaa akkas jechuun akkasitti nama oofa kan namoonni erga namoonni yoo ati waan gaarii gootee namni sheeriin godhe laakiin godhe namni siin daawwanne namni waan badaa mootu yoo akkatti namni fakkeenyaaf ijoollee waa'ee nama haasan ijoollee nama hamatan liibirraa nama 2,000 faatu taa'ee ilaala namni kun ani yeroo baay'ee liibii namaa ilaalu dhugaa isin jedhaan liibii namaa yeroo kenniifi kan ilaalu hin jiru jechuudha. Yeroo tokko garuu gaafa si dhufu namni kun hundi maal haasaa jira mucaan namni kana jettee yoo ilaaltu namni sun haasaa jiru nama hamachuu yookiin immoo waan waadaa waan barumsa hin qabne. Osoo namni sun waan barumsa qabaate ta'ee namni 50 hin ilaalu jechuudha. Namni keenya maaliif waanuma badaa sheer gochuu jaalata? Namni keenya maaliif waanuma badaa laaluu jaalata? Ana gaafii kan cimaa natti ta'e jechuudha. Maaliif waan badaa tokko maaf sheerii gootan? Nama mucaan kun maal mee waan mucaan kun waan gaarii dubbate naaf himame as keessa. Ani dhugaa rabbitti viidiyoon kun dileetii ta'a jedheetiin eegaa jira. Hagamma dileetiin hin taane viidiyoon. Hagamma jechuudha. Hari guyyaa lammaffaa moo sadaffaadha. Hagamma viidiyoon kun dileetii hin taane. Hagamma mootu sheerii godhamaa jira. Reefu kana yoon ilaalu haga kana hundayyuu hin taane ture. Kinoo amma dabalaa jira jechuudha sheeriin isaa. Maaliin waan gaarii kam godhe mucaan jechuudha. Ani kana qofa osoo hin taane yeroo baay'ee viidiyoolee babbadaa namni nama arrabsu. Waan badaa dubbatan hamii arrabsuu maal dubbatamu. Viiko subscribe jechuun bakka subscribe YouTuberoonni isaanii YouTuberoota keessaa fakkeenyaaf YouTuberoota ijoollee keenya Oromoo jechuudha. Namoota waan gaggaarii hojjetan namoota bakka waaw yeroo YouTube isaanii keessa galan akka baay'ee namatti tolu subscribe hin qaban. Garuu namoota nama arrabsan namootuma waa'ee nama haasaa oolan namootuma waa'ee bilginna haasaa baay'ee viiko qaban baay'ee subscribe qaban baay'ee bakka baay'ee hordoftoota qaban.
baay'ee na ajaa'iban jechuudha waa'ee nama keenyaa maaliif akkas waan badaa laaluu jaalatanii ani beeku. Gariyyuu namni waan gaarii tokko jechuudha osoo laalii osoo sheer godhee gaariidha jedhee yaada jechuudha sammuma keessaniifiyyuu waanuma hundaafiyyuu jechuudha. Fakkeenyaaf adaduma waan badaa laaltuun sammuu kan kee gara badaas deemaatiyyuu waan badaa yaadaa deemta jechuudha. Waan hundayyuu bakka negeetiivii fudhata poozitiivii namni yaadu hin jiru kan namni keenya poozitiivii baay'ee yaadu waanuma xiqqoo yoo arga fakkeenyaaf badaa isaayyuu miidiyaa irratti fuudhanii bakka kana waanuma badaa isaa godhanii guddisanii akka badanii dubbii asii facoofanii maal jedhanii namoonni guddaadhaan jedhuunis illee waanuma dubbii xiqqoo liivii bahee haasa an dhugaa rabbi namuma eenyuma nama guddaa jedhe akka kabajuu wallaalanii miidiyaa kanarratti dhugaa rabbi shee kabrahamoo jechuudha namu yuutuubaroonni immoo jechuudha. Video akkana kana yoo argan daayiloodii godhanii yuutuubarii isaan irratti kan dhoobantu na ajaa'iba bara. Maal barumsa qabanaaf dabarsitanaan yuutuubii kan keerra dhoobdee kana fiddee jechuudha. Okay, qarshii dhafuutee waan biraa hojjedhu. Bargit atin wanni akkana kun video argataa qarshii irraa argada jettee postotte malee kana barumsa namaa qaba. Hordoftoonni kan ku barumsa irraa argatan jetteeti miti kan miidiyaa irratti postotteef jechuudha. Hundumti keetiyyuu tokko tokkoon kan kee of beektan jechuudha warroonni waan akkanaa dala'iidha. Innaa yuutuubaroonni keenya jechuudha. Yuutuubaroonni Oromoo jechuudha. Tokko tokkoon keessan waan badaa dala'iidha. Waanuma hin taane bakka waanuma barumsa hin qabne wannaan jedhina jechuudha. Waanuma barumsa hin qabne yookiin immoo waan dubbii nama walitti diru fuutanii Facebook irraa kan Facebook irratti namni laaleeyyuu hin gaya gana gara YouTube irra daayiloodii gootee YouTube irratti wanna irratti postuun faayidaa takka iyyuu hin qabu barumsa waan hin qabneef ati garuu qarshii argattu saniif yaaddaa qarshiin homaa miti kun faniin dhufaas hin deemas jechuudha. Qarshii dhafa osoo hin taane maal jedhama afaan Oromootiin maal akka jedhamu beeku malee jechuun ofii keef waan sirraa bareedu tokko goote namni illee akkasii jaalatu gaariidha jechuudha. Namni Gize san video atin postote san laaluu keessa ofiitti immoo taazabaa jechuudha. Kana yoomiyyuu hin dagatina. Kan biraa jechuudha maal akka jechuu barbaade waa'ee jara kanarraa yoo dubbadhe waa'ee Kadir Martuu akkas godhee Kadir Martuu akkana godhee Kadir Martuu akkas godhee Kadir Martuu akkas godhee sinitti immoo Kadir Martuu jechuudha. Hagammaa nama dhaabbatee bakkee godhatee miti. Sababni isaallee dhugaa sanii jira Kadir Martuu waa'ee maqabsoo Oromooti kan jireenya isaa baxabbate jechuudha. Kanaaf jechuudha otoo namatti quba hin qabne ani maal jedhee of ilaalaa namni hundiyyuu jechuudha. Kun ammoo jireenya namaa keessa waanuma jiruudhaayyuu. Kuni biyya keenya keessa waanuma jiruudhaayyuu. Waan haaraa kamii miti. Abbaan barbaade jechuun ilmoo nama biraarraa dhalanii bakkee jiraachuu namni kamiyyuu ilmoo qabaachuun jechuudha bakka adda addaatti kuni waan jirudha. Waanuma Itoophiyaa keessa biyya keenya keessa jirudha. Oromiyaa bakka kamiyyuu jirudha. Kun waan haaraa yookiin immoo Kadir Martuu irratti har'a bahee miti jechuudha. Na Kadir Martuu wanti inni jireenya dhaabbataa hin qabne yookiin immoo jireenya isaa baxabbatamaa ta'eef waa'ee maqabsoo Oromoo bakka jireenya isaa guutuu waa'ee qabsoo Oromoo kun mataa isaa wanta baay'ee ni beektan jedhee ibsuu irratti maal faayidaa qabaa miti hin beektan jedheetii yaada wantoota akkanaati malee kan Kadir Martuu isa intin jedhe jaalatee isinitti fakkaatana jechuu barbaade namni kamiyyuu ilmoo ofiif dhalee ilmoo ofii miidhuu hin barbaadu yookiin immoo jibbeerraa fagaachuu hin barbaadu. Na kan biraa maal jechuu barbaade beektanii jireenya namaa keessa galtanii zabarraqina just view argachuudhaaf qarshii argachuudhaaf YouTube irratti qarshii argachuuf jettanii jireenya namaa hin zabarraqina. Okay, zabarraqina homaa takkisini hin godhu. Waa'ee jireenya namaa keessa iyyuu hin galina. Maayidha isin. Na yoo isiniif daddaahame I don't know video kana soo delete gootanii baay'ee natti tola. Videoon kun delete ta'uu qaba dhugaa rabbi miidiyaa irraa. Erga araaramtanii maal sirraa wanni hundi dogongori sirraa delete godhii video kanarraa hadii Zara qofaa miti itti fayyadamtu nan beekaa namoonni baay'een itti fayyadamu natti fakkaata delete otoo gootanii gaariidha jedhee yaada. Kabiraamoo jechuudha namoonni keenya waan gaarii ilaaluu jaaladha. Waan gaarii sheerii gochuu jaaladha. Me please keessa waan gaarii yaaduu jaaladha. Waan badaa bakka yoo argitan poostii nama hamachuu nama nyaanyaa waan gaarii garuu hin gootan maaliif akka ta'an hin beeku malee jechuudha. Hordoftoonni iyyuu ani yeroo baay'ee hordoftoota warroota yuutuubaroota yookiin immoo warroota miidiyaa irratti baay'ee dubbatu sun ta'e hordoftoota ani kanneen taajjabu jechuudha. Mee waan barumsa hin qabne tokko wanta sheerii gootuu namoota waliin geessuun maaltu jira?
tokkoyyuu hin jiru. Kanaafiyyuu jechuudha waan gaggaarii laalaa isiniifis sammuu keessanis boriifis jireenya keessanis waan kamiifiyyuu waan gaggaarii yoo share goote yoo waan gaggaarii ilaalte gaarii siif ta'a jechuudha malee waan badaa faayidaa hin qabu. Dhaloota waan hin taane hin barsiisina. Daa'ima waan hin taane hin barsiisina. Isin jedhaa dhaamsi kiyyaa har'aa kanadha. Haasaa keessatti wanta gongoree dhiifama maaliif namni kamiyyuu itti fakkaatu haasaan kanatti fakkaate isa kanaadha. Namni waan gaarii waan biroos hin qabne waan namaaf faayidaa hin qabne tokko share gochuu fi hordoftoonni share gootan jechuudha wantoota hin tattaane faayidaa hin qabu isin jechuu barbaadeni namoota waan gaarii godhuuf immoo subscribe godhaa share godhaa fi hordofaa YouTube isaanii gargaaraa jajjabaadha sidhaan bira dhaabbadha. Isin jedha dhaamsi kiyya isa har'aa kanadha. Baay'een isin jaaladha yoon gongoree dhiifama akkuma itti yaadidha. Wanti kun bira darbe garuu waan irra haasa'uu barbaade har'uma kana viidiyoo kana arginaan baay'ina ajaa'ibaa irra haasa'e isin jaa baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabajaa hordoftoota ciao.